maal fakkaata yaada jedhu irra deddeebi'ee ibsaa ture xiqqoo fudhataman arganne yaadichi yaa akkaawuntii kana jalqaba namni gadi hin bee namni viidiyoo kana waraabaa turee fi namni waa'ee gargaarsaa kana adda durummaadhaan hoogganaa ture ana waan ta'eef dirqama hawaasni kiyya kun galatoomuu qaba waan jedhuun mallaqa miiliyoona 5 walakka dhihaatu miiliyoona 6 dhihaatu dhiisee deemee fi abdii geetaachoo faa halkan tokko hin beeytani abdiin geetaachoodhaan nama humna qabu yoo gadi bee halkan tokko miiliyoona 5 guuruu danda'a baqa miiliyoona tokko yoo guure maaster shahaddiin illee miiliyoona takka yoo guure walumattu miiliyoona takka yoo ta'e miiliyoona walumagalatti miiliyoona 7-8 ta'a yaada jedhuun viidiyoo waraabee hawaasni keenya haa galatoomuu jedhe natti bilbilamee mallaqni ati jettu kun akkaawuntii gubbaa hin jiru in dogongorte sitti fakkaate afaan tuna alba'ee natti fakkaate natti fakkeessan jedhi viidiyoo waraabnaan jennaan marhaabaa jedhettini ka'ee viidiyoo waraabe jechuudha in dogoggoree natti fakkaate natti fakkeessanii mallaqni sun akkaawuntii irra hin galle dhiifama naa godhaa yaa ummata kiyyaa anis ni jecha qabsaa'aa ture waggaa kana hunda dhiifamaa jedhee viidiyoo lammaffaadhaa waraabee faayila cufee galee erga gaafsaniitti an dhimma kana keessa hin beekon namni seente naanaa jedhu asaaba'u achumatti dhisi biraa galee wanni anaa wal qabatu kana waan hanqate waan galee waan hafe hunda kan beeku akkaawuntii dhuma saniin gubbatti waan kan ammallee baasuu barbaannaan boru horeen godhamee namni sadii baankii isteetimentiin gadi bee herreegni godhamee anam akka mataa kiyyaatti akka seera Itoophiyaatti isteetimentiin nama tokko abbaa malee namni dura baasuu hin danda'u. Baankii isteetimentii ka amma asli as gubbaan deemu kana ani ittiin amanu hin fudhadhus kan fudhadhu yoo abdii raggaasaatii fi manguddoon namni 2-3 godhamee baankii ergamee isteetimentiin baankiidhaa herreegni dirqama amma jiraachuu illee qabu mallaqni baalaansiin amma dirqama jiraachuu illee qabu waan bahe jira waan gale jira guyyaa mallaqni kun itti eegalame jira hanga guyyaa har'aatti herreegni dalagamee mallaqa meeqatu seene mallaqni kana godhama aya eekotatti tarraa carraa hundi keessanuu kenna dhaagatitti amaataa keessatti dhabanna warra asirra jirtan namni kuma 16 jirtan kunii fi olamaa hundi kennallee gaafa inni dhukkubsatee galtee itti galtee ati viidiyoo hojjette san irraa kaasee haga dheengaddaa tanaatti ani gaaf kam waan kana godhe beeytanii ummanni kenna buqqa'ee gargaarsa jennaani inni suuraa fidee maxxanse badaa mucaa kana gargaaramoo ummata kana gargaara jedhee confuse ta'e ummata gargaaruuf akkaawuntii eeyyama qabu baasisiisu tadaraaddaruurra jira mangistii wajjin isin yaadachiisuudhumaa fi mangistiin Itoophiyaa anaa wajji soddaadha hangizee hojjetaa biiroo kamuu dhaqu soddaa abbichuutii jedhe itti dawwala obboleettii isaatu jaartitii yaani kaadireen hundi si fishfi jiraatu waan iji songooti kazaan mee waa konfiis ta'e akkaawuntii kana naalaalii jedhe itti ergen Itoophiyaa Nigdi Baankii manaajaratti birrii miliyoona 16 fi 276 birrii 409 fi saantibii 79 seenee baatii sadan arfan kanaan jedhe firiinti godhiinaa ergii jedhan obboleessa kiyya galatoome biyya waliin qabna mootummaan isin bulchaa jirullee soddaadha sumaanuyyuu tole jedhee waa'ee akkaawuntii eeyyama qabu minaaminii karara na buusee akkaataa itti eeyyamamu minaamin adda baane amma anumaa san gaafa rabbii tokko yoo dubbiin tun faallaa gortee waliin dhufa jedhee dookumentii godhee kaayataa jiru anumaa akka isinuu sadaqaa ilmoo sadaqaa ittan sadaqaa mubaaraka hojii fudhannataa jiru gowwa goonni keenya akkas zayitiin itti naqee tasirraa sadaqaa funaan ta'a addisuu abdii gargaarsisii naan jedhan arrabsan jara keenya naan arrabsinaa birriin guddaa guuramee shilingii guuradhaa achi miliyoona jira jennaan didan viidiyoo waraabanitti erganii abdiin hagarumaan dhufe aboota sama waraabanii iccitiin keessa baasanii dura haa shaqqalattuuf callise abdii keenya dubbiin akkamii birrii meeqatu galee meeqa barbaadaa jennaan miliyoona 4tu galee miliyoona 5tu galee 4 barbaadaa naan jedhe kaleessa mana baabatitti 4tu galee 5 barbaadaa jedhe lafarratti haasawa isaa haasawa wal dhabullee viidiyoo 3 qaba annama kana jala deeme kokkee nama qabena gizee nama wal qabne ila akkaataan itti nama mooyu
ترى كانوا القيس كبدوان أنا ما أبدي إثيوبيان قوتو يو إرغورته يو بقى أرادا تيكا هيدر إنجران كان فيديو براه جدو يعني فاتح كان إثنين راكي جيبه ماله كرا دوغاتين إثيوبيان قوتو يو إرغورته أبدي ناركابا سندن ديتن مع السلامة دمي أبدي رغازة دمي كيا بابيس بيتشانو ميالكو بيس يون تايم فيتون دن ديتن أني قوار أين ديتن إننا سنرتي أما مليون شنجنان قنالك فمود جلا خنا كنا وجولن نما عربسا كذا توار كنا كوني أكبر نما عربسا كاوري إسلام مالك قبلون كوني أمير مكذا قال كدرو سلا دوني هدو أثر فيدي غافيدي مو فيدي أما وانا غوتا يوان كان راهبانو قبدا وري كورله أستاذ قاسم فانتله أبادر فانتله أستاذ قارف فانتله علي فانتله دوبتا يو كان يو بري مليون صدوم أفرطم سنغافتان كنو نمني كوما قرصة دهجر أما بري قول يو مليون دولار كوما شنطة مشاني سنتاد دولار كوما شنطة مشان جتشون بلاك ماركتين مليون سجل بانك يوتا تجدي بو أيو كانوا مليون قرآن يو بانك انتات مليون قرآن تا يو بلاك ماركت مليون سجلتا مليون تربط في جرايجو غرغاسف غاي الرهفه بريج كناف يودن ديتن اسمت ياداباتو ان الذي فما غافدا اوبوليس كين امه الرادابا دم برايفيتي جارتين ولولني امه الراغنما غلغلا علم كن هادابتو يركينا مقا كين نفو غارميتي وني كن اكاسي وريموتو لك اصلي هندو غورتي بريد هغنا يجت موتو دبط علماء كين اثر جرتا هنا رمضان يودو غور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ فرحان كم نجاجر تنون دكيسانو نجا فيا جزاكم الله خيرا ان شاء الله جچما دقيقه تكو دبطان ان شاء الله دبيون دوا سو جرتني سريتا كنيرسنه بليس كينيا عبد ربنا فيسون جل كبادا كلمه فرق اسلام ما سرت غدي سادابو haatawti akkuma jettanu nun akka garee shaadaatti ni jalqaba akkuma nama kamiyyuu waan kana dhageenya akkuma nama kamiyyuu gargaarre malee garee shaadaatiin wanni wal qabatu jiru garuu warra garee shaadaa baana nama hojjetaa ture jechuun nama daawaa gochaa ture jennee amanna garuu wanni kun akka garee shaadaa faana akka biraatti waliin qaban akka danuu baaftanii garee shaadaa jechuun asliidhuma isinis wal qabata jechuudha akkas taanaan wanni isin duuba waa dhuskine hojjennu hin jirru nuti yoo goone isinitti achas baanee himanna waan jirullee dubbanna jechuudha dhugaadha ammoo erga inni mana yaalaati gadi bahe ammoo waan kana nu qaqqabee jennaan ustaazonni poostii godhanii jennaan dhaabbadhee maal mara poostii godheyyuu silkii sirreeffadha nagaamu sagaleen kiyya aishee dubbadha ani jarjareeyyuun goone erga namoonni godhanii bultii 4 turee godhe maaliif jennaan uumama kiyyatti waan jarjaru isinii galee maaliif jennaan waa adda baafachuu naaf wayya akkati isaatee nama wayiin wal qunname waa gurra na buusanii tole jedhee dhuma dhiise garuu isa wajjiniin immoo bilbilee haaseera dubbis dhos abdiidhuma bilbileetiin waa ittiin haasee waan tokko dubbii alarra jira waan hin quba qabu hin qabu laakiin ammoo waan kun yoo waan ta'u taate gara fuulduraatti akkaawuntiinis kan irratti ta'uu hin qabu komitee keenya lammaffaa yoo deemuufis dhuguma birriin akka ta'e immoo ammas birriin hagami reefarii barreeffames nu kenni birriin si barbaachisu hagami jedhee waan hunda gaafadhee sanboodee tole jennee adda baanee bultii lama booddee reefarii fi waan garaagaraa naa kenne haa ta'u har'a ganamallee dubbii wayina qaqqabee ture dubbii sana namoonni beekanii jechuun koreewwan biyya keessaa wayii akka waan kana walgaanii haasa'an dubbataniiru garuu dubbiin kun galgala si dhaqqabsiisna sii bilbila naan jedhanii naan bilbille asuma irratti wanna jechuu jira namoota arguu jira yaanni ko akka kootti osoo dubbii kana amma asitti dhaabdanii warri koree har'a yoo isa bira deeman ta'e bakka inni deeman eessatti akka deeman maal akka haasan adda baafannee deebinee isaanis walitti finnee hundi keenya dubbannee as deebinee uummataaf ifa osoo goone wanti amma jedhamaa jiru kun dhugaa moo kijiba inni amantaa sirriidha waan kana taanaan uummatatti waan dhufnee himnu lakki immoo waan kun kijiba jennaan immoo akkuma jettan statementiin dirqama utuu isin asirratti dubbatiinuu anuu haaseera ganama nama naan haasee dubbii kana waasoftanii isinii amanamuu baate statementii akka nuu fiddanii
statementiin nuuf taanaan waan kana irratti hojjechuu hin dandeenyu akka haasoftan taanaan maaliif jennaan uummanni musliimaa gowwamuudhaa hin qabu sababa kennatti. Kanaafuu irraa dhaabbanna jennee har'a xiqqoo irraa dubbanne gara zuhrii na fakkaata. Kanaafuu waan kana osoo haasofnee yoo inni waan kana godheera dhuguma birrii nama kana galeera moo hin galle nu amane welcome amanee uummatatti bee waan jedhu akka jedhu. Lakki immoo hin amanu jedha taanaan immoo yoo statementii nuu baasee asirratti beellamaan bor galgalas ta'ee borooles ta'ee beellamaan osoo as nuu dhufee godhame wanni kun ammatti yoo jennee inni dhufee dubbatu taanaan statementii of harkaan qabnu taanaan cal jennee dhuma dubbannee nunis miiraan haasofnee namootas miira keessa galchinee isaaniin illee miira keessa galchuun immoo garam nu deemsa laata maslahaan isaa akkamtaa waan jedhuuf mee waan kana otoo akkasiin laalle akka nama xiqqoo isinirra waa beeka osoo hin taane akka nama xiqqoo wanni itti yoo kana goone jechuu yaada isin gaafadha. Lakki naasofna hojjettanis immoo haasa'uu hin dandeessu laakiin kanatu irra gaarii na fakkaate yaada. Asli amma haasa Ustaaz Farhaan haasa akkuma adeemsa qajeelfamaatti ilaallaa waan kana har'a guyyaa irraa akkuma reef dubbadhetti ana Ustaaz Xaahir Galatooti Sayyaadha Suudii Jamaalii nama gara 5 taane waanuma kana haasofnee sirreessinee kallattii qabsisne yenneet wal geenyee turre guyyaa guutuu eegaa turre tasa Abdii fi obboleessa Abdii fillee mijoofnetti fakkaata. Mee Ustaaz Xaahirtu waan kana keessatti illee walitti illee nu qabe waan ta'eef koree gizaayuu koree turre har'a waan san illee tokko obboleessi Islaama bakka duraa jira. Hin gaafanne inni lasuma jira waan ta'e walaa seenu Xaahir Ustaaz Xaahir mee yaa musliimumaan obboleessi illee waa takka yaa rabbina hadiis wallahi. Hayyee. Mee Ustaaz Xaahir waan jiru jalqabarraa waan irratti oollee waa hundaa'u ana mana mataatti tasaafareetiin obboleessa mazmuura dhageeffataa deemu nama isa waraabee na erga jira maal jettan ijoollee tana dhogga wallahi sanaan keessan jiru ana hunda caala jechuudha waan hunda amma waa isin dhaamadha anama waa isin dhaamadha hunda caala waan isin dhaamadha maal beeytanii ijoolleen tun hin jarjarti akka anaa walitti hin buune mucaan gowwaadha yoo xiiqii namaan qabe dhagayu humna keenya olii waan najisa waliiti walitti bu'inaa jedhan akkuma waan hin beekne because wal hin beekne waan ta'e birrillee isin kennaafi waan qabdaan guuraa kennaafi rakkoo miti garuu ani uummanni yoo gowwoomu garaan nan danda'u fayyaaluma makiyya garaan nan danda'u amma Abdii maasha Allah dullee omaa hamtuu irraan dhageenye bakka birrii kana malee mucaan kun maasha Allah jedhan addisuun asli addisuun nama taasisa hojii yaabbateetiin viidiyoo waraabeen erga jira kun sheekonni teessan waan godhatu jedhee sodaachisaa booda itti deebina booda nu sodaachisa jedha amma waan goonu qubna gaditti haa deebinu eenyu gadi miti amma waan goonu akkafaa Abdiin Raggaasaa laal Abdiin Raggaasaa illee haa dhufu marhaabaa haqa keessan dhugaa keessan kunoo jedheetiin waan foorjiin deemtuun kana ifaan ifatti aggaallatu qabna guyyaa boruu horee uumamtee malee maqaballeessaa kanaati. An seenaa keessatti miidiyaa kan raga dhufe jechuudha. Aaree arrabaa waa balleessuu waan kiyyaa soba jechuudha rabbiin natti hin beeku kophaa kiyya tafaallama. Ankalee kiyya baaseetiin yaalchisaa isin jedhe bar wallaahi birrii takka isin hin gargaarina miliyoona 16 kana anatu baasee yaala isaa barbaachisu full ana full sponsor irraa ta'a wallaahi. Ayye والله Abdii waan kanatti Ustaaz Xaahiriyoo kabee kutee Ustaaz Xaahiriif carraa kanaa dubbatu. بس انه هيدر اتي اوبسنيتي الى اصل الدين. السلام عليكم. عليكم السلام. لما كان نمني بفقفتيو يادا كني بريده هيدر اللي اولك النيره استاذ فرحان اللي واجدني مي استاذ طاهريو اما كان كيست كوريت اني كبه كنتاتي بلينكي يا ربي سوداني وانجرو كيست دغا جرت لفقاو نور جرا يوكان امو يو ادان بافن اكريف استاذ فرحان جنن كانت تدبافن غير حواس